Ayyee ashamaa akkam jirtu har'as akkuma baratame viidiyoo kan biraa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aatiinis immoo nama addaa tokko faana wal sin barsiisa. Kanaaf hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'aa isiniin jedha. Akkasumas subscribe gochuudhaan maatii keenya warreen taanes subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanas like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Gara viidiyootti. Viidiyoo keenya irraatiin immoo nama lammii Afrikaa ta'e mootii biyya tokkoo ture akkasumas qabeenyaan hanga har'aatti akka addunyaa kanaatti nama jalqabarra jiru nama addaa tokko faana wal sin barsiisa. Addumatti immoo amantii musliimaa akka Afrikaatti bal'isuudhaaf gahee taphate illee wajjin ilaalla. Namni kun eenyudha? Viidiyoo kana irraa argattu waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Viidiyoon kun daqiiqaa 2 qofa waan ta'eef hanga dhumaatti ilaaluun dagatinaa isin jedha. Gara viidiyootti. Ayyeegaa namni kun maaliin beekama? Namni kun akka Afrikaatti wantoota gurguddaa 3 oliin beekama. Namni kun eenyudha kan jedhu dhumarratti isinitti maka. Namni kun bara 1324 hanga bara 1325tti namoota 60,000 fi garboota 12,000 warqee kiloogiraama 1.8 baachisuudhaan himala jalqabaa himala ajiitiif gara Makkaatti nama deemadha jechuudha. Ilaalaagaa namoota 60,000 akkasumas garboota 12,000 walumaa gala namoota 72,000 ol fuudhuudhaan gara Makkaatti nama adeemsa taasisedha jechuudha namni kun. Akkasumas immoo tokkoon namoota 72,000 kana warqee kiloogiraama 1.8 baachisuudhaan hanga Makkaatti nama deemedha jechuudha. Namoota hiyyeessa karaa irratti argaa ture immoo warqee kana keessa kennaafi ture. Namni kun nama baay'ee gara laafessa, nama baay'ee sooressa ture jechuudha. Namni kun eenyudha? Akkasumas namni kun qabeenya qofaan hin beekamu. Namni kun akkasumas jimaata yeroo hundumaa masjiida tokko ijaarsi isaa nama turedha jechuudha. Yaala guyyaa jimaataa yeroo hundumaa masjiida tokko ijaarsisuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Amantii Islaamaallee Afrikaa keessatti bal'isuu keessatti shoora olaanaa gahee leencaa nama taphatedha namni kun jechuudha. Namni kun lammii Afrikaa ta'uyyuu malee hanga har'aatti akka addunyaatti maaliin beekama? Qabeenyaan beekama. Qabeenya doolaara biliyoona 400 ol nama qabu ture. Hanga har'aatti illee addunyaa kanarraa qabeenya hanga isaa namni qabu hin jiru jedha seenaan jechuudha. Masjiida illee jimaata yeroo hundumaa masjiida tokko nama ijaarsaa turedha mootiin kuni. Mootiin kun eenyudha? Mootiin kun eenyudha kan jedhu gabaabaatti Maansaa Muusaa jedhama jechuudha. Baay'een keessan istirii gaafa barannu Maansaa Muusaa nama jedhamu dhageessanitti dhedhe dabdadha. Maansaa Muusaa gaa nama sanitti beekanadha jechuudha. Akka Afrikaa keessatti nama amantii musliimaa bal'isuudhaaf gahee leencaa taphatedha namni kun. Gahee leencaa taphate namni kun amantii islaamaa babal'isuu keessatti yeroo hundumaa jimaata masjiida tokko nama ijaarsaa ture jechuudha. Abbaa qabeenyaa guddaa hanga har'aatti qabeenya inni qabu addunyaarraa eenyuyyuu hin qabu. Qabeenyi isaa walii gala doolaara biliyoona 400 ol. Doolaara biliyoona 400 ol kan ta'udha. Hanga har'aatti qabeenya kanaa namni qabu hin jiru akka addunyaatti illee nama baay'ee sooressa ture. Amantii musliimaa islaamaallee baay'ee bal'isuudhaan beekama. Bara 1324 immoo gara Makkaatti namoota 72,000 ol fuudhuudhaan ajii ta'uu isaa mirkaneeffatee jira. Kanaaf namni kun akka Afrikaatti nama addaati. Qabeenyaan beekama. Amantii musliimaa bal'isaa ture. Egaa namni kun akka Afrikaatti maqaa guddaa qaba jechuudha. Nus Afrikaa waan taaneef al tokko akka Afrikaatti boonuu qabna jechuudha. Akka Oromoottis akka boonnu Afrikaa waan taaneef al tokko immoo akka Afrikaatti seenaa keenya seenaa addaa himachuu qabna. Agartanii Afrikaan addunyaan har'a Afrikaa hiyyeessatti beekti. Biyya warra gurraachaatti beekti. Hiyyeessatti nu beekti Afrikaa. Haa ta'u iyyuu malee hanga har'aatti sooressa jabaa qabeenya guddaadhaan namni seenaa irratti barreeffamee jiru immoo Maansaa Muusaa nama Afrikaati. Qabeenya doolaara biliyoona 400 nama qabudha. Kanaaf akka Afrikaattis nama jabaa keenya baruu qabna isiniin jedha. Amantii Islaamaa bal'isuu keessatti immoo gahee guddaa taphateera. Masjiida ijaarsaa ture, adeemsa hojii waan baay'ee godheera. Kanaaf ispeeshaalii warri musliimaa warri Islaamaa nama kana baruu qabdu isiniin jedha. Gahee guddaa nama taphatedha waan ta'eef baruu qabdu isiniin jedha. Ayyeegaa warri subscribe goone ammas irra deebi'ee isiniin jedha subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Seenaan keenya irraa kana fakkaataa guyyaa biraa amma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti nagaan naa tura.